Tolee kabajamoo jaalatamo hordoftoota YouTube koo mara keessaniif nagaanii faraarri gaarummaan waaqayyo isiniif haa baay'atu. Guyyaa irraa kana baay'een isinitti gammade, waaqayyottis baay'een gammade, maqaan Kiristoos yaa ulfaatu. Yeroo darbe egaa yeroo sa'aatii akkan hin guuttanne sa'aatii akkan guuttadhuuf akkasin na gargaarsa isin gaafadheen ture. Amanamoo jaalatamoo hordoftoota koo baay'ee tokkoon isinitti gammade dhugaa. Obboloota amanamoo fi abboomamoo akkasii qabaachuu kootti nan gammada. Waaqayyoon isin haa eebbisu. Sheerii gochaa kan turtan akkasuma hamilee yeroo taatan immoo sabiskiraayib gochaa kan turtan waaqayyoon bara keessan jireenya keessan haa eebbisu. Weelkaan bakka nagaan gara mana koo dhuftan isinan jaaladha, isinan kabaja, isiniin jechuun jaaladha. Gooftaan isin haa eebbisu. Guddaan isinitti gammade dhugaa Waaqaa jechuudha. Naaf eebbifama, naaf kabajama waaqayyo. Gooftaan immoo akkanumatti irroo keessa isiniif haa guutu. Maqaa Yesuusiin akkuma na gammachiiftan waaqayyo isin haa gammachiisu. Anuma isin gochuu hin danda'u waanta itti isin gammachiisu waan hin qabneef waaqayyo Gooftaan gammachuu bara baraa isiniif haa laatu isiniin jechuun jaaladha. Guddaan isinitti gammade dhugaa. Gooftaan isin haa eebbisu. Guyyaa irraa kanas immoo sagalee waaqayyoo keessaa baay'ee kan itti eebbifame tokko isin qooduu barbaada. Sagalee kanaan akka itti eebbifamtan nan amana. Baay'ee wanta itti eebbifamee fi isinitti lallabuuf yookaan isin barsiisuuf miti jechuudha. Macaafa Abboota Firdii boqonnaa 11 gaafa dubbisnu namicha Yiftaa Giliyaadicha jedhamu tokko argina jechuudha. Abbaan isaa Giliyaadidha. Namni kun jechuudha nama obboloota isaatiin dhiibamedha, nama obboloota isaatiin ari'atamedha jechuudha. Kan isin garamu macaafa qulqulluu keessatti obboleessa yommuu ari'atu bakka baay'eetti argina jechuudha. Har'a wanti ta'aa jiru kun bara duris akka ta'e ta'aa akka ture ni argina jechuudha. Namni kun kan namichi Yiftaa jedhamu kuni obboloonni isaa akkasittiin jedhan guyyaa tokko jechuudha. Ati dubartii kan biraarraa dhalatte, dubartii ejjituurraa dhalate Yiftaan jechuudha. Kanarratti obboloonni isaa maalittiin jedhani ati dubartii kan biraatirraa waan dhalattee fi dhaala abbaa keenya nu wajjin hirmaachuun siif hin ta'u. Kanaafiyyuu dhaala abbaa keenya siif nu wajjin hin hirmaattu, siif hin laannuudhaaniitu obboleessa isaanirratti ka'an jechuudha. Kanarratti Yiftaan sodaatee hin baqate isaan jechuudha. Kanarratti guyyaa tokko garuu waaqayyo nama kana kabajuu, nama kana ulfeessuu gaafa barbaadu namoonni biyya Giliyaaditti jechuudha. Namoonni biyya Amoonii lolatti kaasan. Kanarratti namni dura bu'ee isaan gaggeessu, namni lola kana isaaniif qindeessu, isaan gaggeessu, lola kanatti ba'uu hin dhabani jechuudha. Kanarratti Yiftaan immoo loltuu jagna loltuudha waan ta'eef barbaacha isaa deeman jechuudha. Kaleessa dhaala abbaa keenya hirmaachuun siif hin ta'u jedhanii ari'anii turan obboloonni. Har'ammoo manguddoonni Giliyaadiin keessa jiranii Yiftaa barbaada deeman. Kootu dura buutuu keenya nuuf ta'e nurratti immoo jedhaniitu Yiftaa barbaacha hin deeman jechuudha. Gaafa Yiftaa argatanis immoo kanuma ittiin jedhan. Kanarratti Yiftaan kaleessa nan ariine, kaleessa dhaala abbaa kootii akkan hin hirmaanne of gidduudha nan baasne har'a akkamitti na barbaacha dhuftan ittiin jedhan jechuudha. Guyyaa rakkinaatti har'a rakkannaan na barbaada dhuftanii ittiin jedhe. Kanarratti kootu ati nurratti gaggeessitu ta'e nurratti moo'ii ittiin jedhan jechuudha. Kanammoo namoota Amooniin akka loltuufi jedhanii waan gaafatan jechuudha. Innis namoota Amooniin kanammoo lolee yoona moo'ee maal naa gootu dhugaadhumaan sinirratti gaggeessituu nan ta'a, dura buutuu keessa nan ta'a ittiin jennaan. Kun nuufi si gidduutti waaqayyo dhuga baatu keenya waan ta'eef inuma ta'a ittiin jedhani jaarsoleen kabajaan fudhatanii galanii jechuudha. Yiftaa kaleessa garuu dhaala abbaa keenya hirmaachuuf siif hin ta'u jedhanii obboloonni isaa isa ari'atanii jechuudha. Har'a garuu gaafa guyyaan waaqayyo nama kanaaf ga'u bakka baqatetti namoonni waa'ee hin baafne Yiftaatti marsanii turan jira sagalee waaqayyo. Namoota waa'ee hin baafne yeroodhaaf biyya baqannaa keessa waan tureef jechuudha. Baqattoota keessa isa tokko waan ta'eef baqattee lafa sana waan jiruuf nama kabaja hin qabne, nama iddoo hin qabne ture jechuudha. Sababbiin isaa baqataa waan ta'eef. Garuu gaafa guyyaa waaqayyo isaa ga'u immoo kabajaan manguddoonni Giliyaadiin keessatti argaman kottuu nurratti mootii ta'e, kottuu nu gaggeessituu keenya ta'e, dura buutuu keenya ta'e, hangafa keenya ta'e jedhaniitu isa waamanii jechuudha. Maqaa waaqayyo kan eebbifame haa ta'u. Egaa Yiftaanis immoo isaan irratti gaggeessituu ta'e warra Amooniin lolee moo'ee waaqayyoon hin kadhate, waaqayyos isa gargaaree warra Amooniin lolee akka inni mo'u hin ta'e jechuudha. Kanarratti gaggeessituu isaanii hin ta'e, dura buutuu isaanii hin ta'e jechuudha. Yiftaan nama beekamaa loltuu jagna ta'e jechuudha.
argitanii kaleessa namichi kun dubartii ejjituurra waan dhalatee fi obboloonni isaa isa tuffatanii obboloonni isaa isa cunqursanii obboloonni isaa dhaala abbaa keenya nu wajjin hirmaattu jedhanii duwwaa isaa ayyaan jechuudha. Waaqayyo garuu abbaa sabaa isa godhe. Abbaa sabaa isa godhe, hangafa isa godhe, mataa isa godhe, dura buutuu isa godhe jechuudha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Arrayyuu karaa garaagaraatiin kan yeellaasifamtan, kan qaanoftan, kan salphattan jiraachuu dandeessu, kan namoonni isin salphise, kan haalonni isin gananii jiraachuu dandeessu jechuudha. Waaqayyo garuu akkas miti. Bara haaraa, guyyaa haaraa, lafa haaraa, biiftuu haaraa isinii baasuu danda'a, isinii kennuu danda'a. Lafa salphattanitti akka isin kabajamtan, akka isin ulfaattan, namootni kaleessa isin ari'an, kaleessa isin tuffatan sun arra garuu barbaacha keessan akka dhufan taasisuu danda'a. Furmaataaf isin gochuu danda'a. Yiftaan furmaataaf kan inni barbaadan, oolchuudhaaf kan inni barbaadan. Maqaan Waaqayyo kan eebbifame haa ta'u. Yeroo tokko tokko namni gaafa baqatu waanuma waa gochuu hin dandeenyeef baqata fakkaachuu danda'a. Garuu namoonni ogeessonni utuma waa gochuu danda'u caluma jedhu jechuudha. Sababiin isaa guyyaa eeguu waan ta'eef jechuudha. Maqaan Kiristoos haa eebbifamu. Namichi kun loltuudha, gootaadha argitanii nama sodaanne jechuudha. Namni kun nama goota akka ta'e kan beektanii manguddoonni Giliyaadii keessatti argaman Amooniin warra Amoon kana lollee akka Amoonuuf lola kana kan qindeessuu danda'u, lola kana kan gaggeessuu danda'u, lola kana dura bu'ee kan qindeessuu danda'u Yiftaa malee namni hin jiruudhaan barbaachisaa deeman. Argitanii Waaqayyo nama furmaataa sinaa godhu. Nama furmaataaf barbaadamu sinaa godhu. Tarii har'a dhiibamuu dandeessan. Tarii har'i keessan waan barbaacha hin qabne sichi waan namni isin hin barbaanne waan bu'aa hin qabne ofitti fakkaachuu dandeessu. Waaqayyo garuu furmaataaf isin kaa'uu danda'a. Ofiin tuffatinaa jechuudha. Maqaan Waaqayyo kan eebbifame haa ta'u. Gooftaan lafa salphattanitti isinaa ulfeessu. Lafuma dhiibamtanitti Waaqayyo isinaa kabaju. Gooftaan ulfina isinitti haa godhu. Akkuma Yiftaan lafatti kaleessa salphinaan dhokatee yaadda'ee lubbuu isaa oolfachuudhaaf gara biyya biraatti baqate jechuudha. Garuu gaafa guyyaa Waaqayyo isaa ga'u immoo ulfinaan kan inni deebi'e jechuudha. Isaaniyyuu ulfina guddaatti waamame jechuudha. Loltuu geggeessitoota loltuu akka ta'e, geggeessituu dura buutuu akka inni ta'u, hangafa akka inni ta'uuf teessoon isaaf qabameeti. Kabajuu guddaadhaan waan guddaatti waamame jechuudha. Arraan tanayyuu yoo dhiibamtaniyyuu arrii fi boru tokko miti. Kaleessi keessan arra miti, arri keessan boru ta'uu hin danda'u. Wanta arra dabarsitan, wanta arra keessa jirtan, wanta kalee dabarsitan yaaddanii borii keessan hin dukkaneessinaa, borii keessan hin tuffatinaa jechuudha. Waaqayyo guyyaa borii waan haaraa isin gochuu danda'a. Boruu guyyaa haaraa, abdii haaraa, humna haaraa, ulfina haaraa, kabaja haaraa Waaqayyo isin qopheessuu danda'a jechuudha. Arri boru miti waan ta'eef jechuudha. Namni gaafa kufus haa ta'u, gaafa dadhabus haa ta'u, gaafa rakkinni balaan tokko irra ga'u, arra balaan kun irra ga'e, arra kufaatiin kun irra ga'e, arra muudannoon kun na qunnama jedheeti miti. Guyyaatu waan sana irratti godhe jechuudha. Akkasumas immoo guyyaan guyyaatti itti kiifamtu siif fiduu danda'a. Guyyaatti ulfaattu siif fiduu danda'a jechuudha. Kanaafiyyuu arra waan sirratti ta'e ilaalte borii kee hin dukkaneessine, boriitti abdiin kutatiin, boru abdiidhaan ilaali jechuudha. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Iddoodhuma salphattanitti ulfaadha. Mandaruma salphattanitti kabajamaa. Fagoo deemtanii otoo hin taane lafuma kaleessa salphattan, lafuma kaleessa tuffatamtan, lafuma kaleessa ari'atamtan sanatti Waaqayyo sinaa kabaju. Akkuma Yiftaa kabaje Waaqayyo isinillee sinaa kabaju. Kabajamaa. Sinan jaaladha. Waaqayyo bichaan isin wajjiniin haa ta'u. Gooftaan akka isin wajjiniin ta'u, isinis Gooftaa wajjin akka taatan mirkaneeffadhaa jechuudha. Gooftaan akka isin wajjiniin jiru, isinis Gooftaa wajjiniin akka jirtan mirkaneeffadhaa malee kan namaa tirfiidha jechuudha. Waaqayyo isin wajjiniin jira taanan diinni keessanuu gara keessan ta'uu danda'a. Isiniif firoomuu danda'a. Gooftaan koo isin haa eebbisu. Isinan jaaladha. Kabajamaa. Shaaloom.